Tole qabxii keenya lammataatiin yaadannoo guyyaa 80ffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti eenyutu maal jedhee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi jilee isaa maaltu aarsee waan jedhu qeqendeeffannee jirra. Artisti Haacaaluu Hundeessaa boonsaan erga ummata isa jaalatu irraa du'aan fooyamee dilbanni darbe guyyaa 80ffaa isaatiin goota qaalii onnee ummata Oromoo jaalalaan moo'ate itti yaadee kan nyaate gareen bilisiginaa gumaa isaa akka hin baanetti ukkaamsee bira darbuuf sakandiifis hojii isaa dhaabee hin beeku. Wareegama gootichaa abbaa wallee warraaqsaa booda lubbuun dhaloota qubee du'a Haacaaluu Hundeessaa oolchuuf rasaasaan sammuun isaanii facaate macureen jigdus reeffi wal buraafatee daandii cufus bineensi bosonaa reeffa qeerroo du'a Haacaaluu oolchuuf bahanii wareegamanii nyaatee allaattiin martus mallattoo waamicha bilisummaa saba Oromoo artisti Haacaaluu Hundeessaa deebisuu hin dandeenye. Isaantu artisti Haacaaluu Hundeessaatti dhaqee malee. Onneen du'a Haacaaluutiin madooyte kulkulfattee saba dhukkubaa jirti. Sabni obsa dhabe. Biyya san keessa jiraachuun Haacaaluu booda jireenya singiggoo ta'e garee saba Oromoo cabsuuf Haacaaluu ajjeeseen wal'aansoo kan wal qabe qeerroon wal'aansoo isaa finiinsee itti deemaatii jira. Ibiddi ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatiin mooraa bilisiginaatti qabate dhaamaa hin jiru. Akka ibidda saafaatti mallisaa jira. Magaalaan Amboo lafti dhaloota ilma Hundeessaa boonsaa ilma isii dhabdeef yaadannoo guyyaa 80ffaa yoo qopheessitu dilbata darbe yaadatte. Yaadannoo guyyaa 80ffaa kana irratti seeneetiin Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Teknoolojii Yuunivarsiitii Amboo kan Inistituutii Teknoolojii Awwaaroo jedhamuun beekamaa ture gara maqaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Haacaaluu Hundeessaatti jijjiiruun maqaa goota kanaatiin moggaaseetii ture. Fuuldura kaampaasichaatti siidaa yaadannoo gooticha kanaa dhaabbateetii jira. Haacaaluu Hundeessaa isa fardarra taa'ee saggaarsisu jechuudha. Garuu gaafa yaadannoo guyyaa 80ffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa kana karaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin siidaa fuuldura yuunivarsiitii kanaa duratti dhaabbate irraa golgi akka irraa hin saaqamne godhame. Dhimma kana irratti akka odeeffannetti siidaan sun artisti Haacaaluu Hundeessaa farda siidaa dabalee irra taa'e ta'uu isaa ibsa. Garuu obbo Shimallis Abdiisaa akka hin eebbifamne godhe. Maaliif? Furguggeefis gaafiidha dhimmi kuni. Tarii gareen bilisiginaa damee Oromiyaa kan ofii balatsagaa ummata Oromoo boochisu kun dallansuu gooftoolee isaanii sodaataniitii ta'am. Haacaaluun Minilikiin hattuu farda siidaa dabaleetii jedhee arrabsee ture. Har'as siidaa san irra kenne yoo eebbifne qormaata biraattu nu eeggata jedhanii bir'atan ta'am. Tarii ammoo siidaan sun beekamtii isaatiin ala kaka'umsaa fi fedhii barsoota yuunivarsiitii Ambootiin dhaabbate sa'am. Sababa saniif beekamtii kootiin ala maaliif dhaabdan jedhe ta'am hin beekamu. Garuu siidichi hin eebbifamne. Akka dargaggoo fi uummanni Amboo jedhanitti siidaan sun artisti Haacaaluu Hundeessaa kan farda yaabbatee saggaarsisuudha jedhuun keessaayyuu fardi sun kotteen isaa lamaan fuulduraa kan ol kaateedha jedhanii dubbatu. Kan akka farda siidaa dabalee kan Minilik Finfinnee keessatti yaabbatee taa'usan jechuudha. Kan biraa yuunivarsiitiin Amboo waggaadhaan carraa barnoota bilisaa yookaan iskoolaarshippii maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin digirii jalqabaatii hamma doktireetitti kennuuf murteesseetii jira. Giddugala qo'annoo fi qorannoo Loorentii Tsaggaayee Gabramadiin waliin ta'uun yuunivarsitichi baandii Haacaaluu Hundeessaa hundeessuufis murteessee jira. Kaampaasii makana fuulduratti galgalaa sirni dungoo qabsiisuu taasifamees jira. Faaruun garagaraas haaceef jedhamee jira. Maalan jira yaa galaaneetoo maalan jiraa caccabsee na nyaatee jira. An hin jiru yaa galaanee kukkutee na nyaatee turu sirbaa jedhu dargaggoonni Amboo waan uummanni Oromoo du'a Haacaaluu Hundeessaa booda keessa jiru Haacaaluutti himanii.
walleetana Haacaaluun gabrummaa uummata Oromoo irratti keessaayyuu macaatuu lama kan Finfinnee irraa buqqaan kanneen akka gosoota Galaan Abbichuu fi Gullallee fa'aaf sirbeem maalan jira caccabseena nyaatee jira gaafa jedhu jabeenya gabrummaa akeekam gabrummaan jirutti nama ajjeesuu isaa himem dargaggoonni kunniinis du'a isaa booda waan uummanni Oromoo keessa jiru wallema isaatiin itti himanim du'a keetiin caccabnee dhumnem osoo jirru awwaalamne jedhum dargaggoonni Amboo kunim mee viidiyoo faaruu tana daawwadhaa. Dan punden dargaggoota keessa dargaggeessi sagalee Haacaaluutiin dabalame tokko ammoo as bahem geerrarii naan jettu meeka'eetiin haleeluuree badi naan jettu meeka'eetiin qajeeluuree anuu maalan geeraraa anuu yaadaan helala dhiirri geerrareen qufne haacee koo dhabee jira jechuun dhiira geerrarsi isaa taankii fi madfii hiikkachiise dhabuu saba yaadachiise. Nu yoomuu sin dagannu kaayoo kee faana jirra siidaa kee biyya Oromoo Finfinnee siidhaamna jechuun siidaa isaa dursa akka Finfinneetti dhaabbachuu qabuu fi kaayoo biltsiginnaa akka hin milkoofne himem. Geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleemte badi naan jettu meeka'ee qajeelure ani maana geerara anu yaadaan elala ira geerareen qufne achee koo dhabeen jira ira geerareen qufne goota koo dhabeen jira achee koo dhabeen jira goota koo dhabeen jira atti goota koo dhabeen jira ilmaan Oromoof jettee ilmaan Oromoof jettee kachalee amboolitte ilmaan Oromoof jettee maakalaa wiilitte gabrummaan rakkoon qolchuuf dirree weellutti litte achee godhaa goota koo achee koo yaaleencha koo achee laphee sibiila achee koo yaa goota koo achee laphee sibiila hidhaaf reebichi diinaa gadi sin qabu sila achee koo yaa goota koo achee laphee sibiila hidhaaf reebichi diinaa gadi sin qabu sila gadi sin qabu silaatti gadi sin qabu sila yaa Haacaaluu hundeessaa atoo hunda dandeessaa achee kolma hundeessaa atoo hunda dandeessaa atoo hunda dandeessaa atoo hunda dandeessaa nuuni sin dagannoo nuuni sin dagannoo yaanni keenya si faana nuuni sin dagannoo kaayyoon keenya si faana siidaa kee biyya Oromootti Finfinneetti siidhaamna nuuni sin dagannoo yaanni keenya si faana nuuni sin dagannoo kaayyoon keenya si faana siidaa kee biyya Oromootti Finfinneetti siidhaamna Finfinneetti siidhaamna Finfinneetti siidhaamna Seena nyaatee jira. Uummanni Oromoo gatii Haacaaluu Hundeessaa kan madaaluu danda'uun jalqaba bilisummaa Oromiyaatiin jedhama. Itti aansee abbaa biyyummaa Finfinneetiin. Itti aansee siidaan gabroonfataa Finfinnee buqqee kan Haacaaluu dhaabbachuun gumaa isaa kafala. Garuu garee biltsiginnaatiin ammoo warra gumaatiin jedhee dhaamam. Siidaa bakka awwaalcha isaatti dhaabbate irratti mata dureen sirboota isaa qeenxee kan barraa'an yoo ta'u jechi haadha mana isaa Aadde Faantuu Damisoo akkana jedhus barraa'eetii jiram. Haaceen koo hin duuneem hin du'us seenaadhaa ol jiram.
kan du'e ergamtuu seenaa hin qabneedhaam haaceen hin fakkeessum hin fakkaatusum abbaa dhugaatiin garuu dhugaan fira hin qabdum dhugaan kee dhugaadhaam miidhanii deemuu irra miidhamutu caala jechi jedhu barraa'eetii jiram adde Faantuu Damisoo niitii gootaa cimtoodhaam niitiin goota sabbataan garaa hidhatteem galaa qabsoo qopheessiteem goota dirree lolaatti qajeelchitim kun aadaa dubartii Oromootiin adde Faantuun haaceef niitii gootaa akka taateen jechi olitti dubbatame ragaadhaam furguggeen torbaanii adde Faantuu Damisootiin niitii gootaa jedheenii jiram yaadannoo guyyaa 80ffaa aartisti Haacaaluu kana sababa godhachuun namoonni hedduun uummanni Oromoo guddaan Haacaaluu kan yaadataa oole yoo ta'u waloon Lataa Qana'ii akkas jedhee walaloo xinnoo takka barreesse ati jirtuu jennaan eeyyen jirra jennee eessa jirtan jennaan bakka isaa sitti himne amma dabareen kan keenya nuti si gaafata haacee gaafa xiiqii ati eessa jirta jechuun bakka haaceen jiru gaafate garuu Haacaaluun akka sabni isaa mileenaan jirra as boolee jirra jedheen san as jira jechuu hin dandeenye hirriba dhuma hin qabneen erga mo'atamee guyyoonni 80 darbaniiti jiru artisti Keekiyyaa Badhaadhaa ammoo torbee kana keessa sirba sammuu uummata Oromoo keessaa qallisuun gadhiisuun gubaa du'a Haacaaluutiin uummanni gubate akka itti dubbatee ofirraa baasu wallaalee akkas jechuun uummata hafuura baafachiise Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumu dhumi jedhan hin dhumu jedham Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu marra maal jechuu isaati Oromiyaan dhugaadhaa lafumaa Oromummaan ammoo qaamam dhiiga jechuu isaatiin qawweedhaan hanga fedhan itti dhukaasanii ajjeesan ajjeesu malee sabni Oromoo saba dhumoo miti jechuudhaan sabni Oromoo cirrachaam yaaduma ifaajjan yookaan yaaduma qawwee keessan dhukaasaa ooltu malee saba kana lafarraa balleessuu hin dandeettan jechuu isaatiin artisti Keekiyyaa Badhaadhaa jechuudhaan waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kan ayyaantummaa qabu hin eegna hin cabu jedham artisti Keekiyyaa Badhaadhaa waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kan ayyaantummaa qabu hin eegna hin cabu dhugaadha sabni Oromoo waan qabu waliin qabaam waan dhabes waliin dhabaam fakkeenyaaf bilisummaa waliin dhabeem artisti Haacaaluu Hundeessaa fi gootota 60 bilisummaa Oromiyaatiif jedhan waliin dhabeem garuu ayyaantummaa qabaam abad diinaaf cabee hin bulum gonkumaa hin cabu jechuu isaatiin artisti Keekiyyaa Badhaadhaa mata duree sirba isaa barraaq jettu tanaan kan uummata Oromoo uffoy jechisiise artisti Keekiyyaa Badhaadhaa sirba isaa keessatti biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoon foon Haacaaluu Hundeessaatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti ima baafanna gumaa koodee jedhem biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foon Haacaaluu Hundeessaatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee maal jechuudha Abiyyi artisti Daadhii Galaanaa ajjeese ilaalcha eda'amuu jedhu uumeem ilaalcha eda'amuu uummata Oromoo fudhachiisuuf yookaan liqimsiisuuf artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesem ajjechaa isaatiin ammoo Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa hooggantoota ol'aanoo dhaabota siyaasaa Oromoo hidheem Oromiyaa diigee falaasama eda'amuu yookaan paartii Bilisiginnaa fudhachiisuuf gara gabataa badhaadhinnaa koottaa jedhe jechuu isaati jedham Keekiyyaa Badhaadhaa badhaadhinni uummata Oromoo lafee daadhii fi foon Haacaaluu irraa godhame Keekiyyaan gabataa Bilisiginnaa kana keessa hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti ima baafanna gumaa koodee jechuun didem nuti gumaa goototaa saniin baafanna malee Bilisiginnaa fi garee isis hin fudhannu jechuu isaatiin
Gumaa goota kanaa baafna jechuun diddaa uummata Oromoo afaan aartiitiin himem. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaatiif kabaja qabnam. Abbaan artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaan gumaa ilma kooti sabni koo haa baasu yoo jedhan ofuma mallaqa kafalanii ajjeesanii ciibsanii daabboo qallaban jechuun gubaa garaa isaanii dubbataniim. Kunis ergaa mataa isaa qabam. Haacaaluun akkamii fi eenyuun akka du'e bareechinee beekna jechuu isaaniitiin. Kan biraa ammoo warri nafxanyummaa akka waaqaatti ilaalan maqaan yuunivarsiitii Amboo gara maqaa Haacaaluu Hundeessaatti jijjiiruun isaan dallansiiseeti jiram. Yuunivarsiitii baajata mootummaatiin socho'u maqaa nama dhuunfaatti jijjiiruu jechuun yeroo waa barreessan mul'atam. Gaafa baajata mootummaa jedhan homa impaayirritun Oromiyaa irratti hirkattee hin ijaaramin waan fakkeessan fakkaatum. Bulchiinsi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaan kan ergama ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa raawwate hanga ammaa uummata Oromoo amansiisuu dadhabuun akka isa aarsee fi abdii uummaticha irraa kutataa akka jiran keessa beektonni dubbataati jiru. Keessattuu maatii Haacaaluu Hundeessaa akka barbaadametti amansiisuu dadhabuun isaa akka kootii baafatee Ambootti gatee galu isa taasiseeti jira. Kan biraa aangawichi kun masaraa mootummaa Haayile Sillaasee kan Amboo jirutti kanaan booda ijoolleen Amboo ajjeefamtu siidaan isaanii as keessatti dhaabbata jechuun karoora ilmaan Oromoo Amboo fixuu akka qabu dubbate. Tole qabxii keenya gara dhumaatti geenneeti jirra. Kun kan daawwataa jirtan furguggee torbaaniiti. Qabxii keenya dhumaatiin shororkeessaa ta'uu kootiin nan boona jechuu Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo addunyaan akkamitti laalaa jirtii fi Jawaar Mohammad akkamitti shororkeessaa ta'uu kootiin nin boona kan jedhe afaanuma isaa irraa viidiyoo tana irraa dhaga'a. Hangaafni himatame shororkeessummaan hedduun boone. Maaliif uummata Oromootiif jecha shororkeessummaa jedhamuun anaaf akka baajii takkaahuu akka kennaa addaatti akka kabajaa guddaa mootummaan Itoophiyaa meedaaliyaa guddaa narra kaa'etti fudhate gaafa isaan himatan. Uummata Oromootiif falmee qabsaa'ee shororkeessummaan himatamuu kootiin nan boona jedhee Jawaar Mohammad jechuudha. Dhugaa uummataaf waan falmeef federaalizimii sabdaneessaa waan leelliseef biyya san gara dimokiraasii fi nageenya waaraa fiduuf waan qabsaa'eef shororkeessaa jedhamanii mana hidhaa keessatti darramaati jiru. Kan biraa filannoo keessaa yookaan dirree siyaasaa keessaa baasanii isaan gatuudhaaf bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan dimokiraasii fiduudhaaf hojjetaa jira jedhu. Siyaasa keessaa baasanii dirree siyaasaa san dhuunfatee filannoo dhuunfummaa isaa geggeessuuf sochii Abiyyi taasisaa jiru himuu isaa akeekama. Addunyaan ammootu jecha Jawaar Mohammad kana nama jalqaba shororkeessummaan himatamuu koo ittiin boona jedhanii leellisaati jiru. Dinqisiifataatis jiru. Miidiyaaleen addunyaa hedduun ammootu mata duree oduu isaanii waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaayyuu himata shororkeessummaatiin boonuu isaanii kana sirritti gabaasaati jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota kennam furguggeen torbaanii dhimma Itoophiyaa irratti akkasumas ammoo qeeqa The Economist bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti geggeessaa ture akkasumas guyyaa 80ffaa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatii fi jecha ani shororkeessaan himatamuu kootti nan boona jedhu furguggeessaati turre. An kan furguggeessaa ture Israa'el sabaaf ogeessi kaameraa fi editarri jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti kan nafaana ture Abdii Jamaaliin. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti torbee gaalii milkaa horaa bulaa deebana. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqi ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafa
radega kunda gala kumbiya orma kesa walitti qaba halle wal kesa karrayu fi obo mati torba sabu egi hula werartu orgoba dinagde nu chapsu sodare ramasu ayu kenye ida imbarbanu chita tadeda medura amantina fura walinyanu dida tokuma wafida nadinyanu bura gabruma tumura hinkamnu kulkulchu alaganu